Sa'aatii 12f reebichi hamaan erga irratti gaggeeffamee booda mana hidhaatti darbatamu obboleessa keenya TikToker Miliyoon Dirribaa kan isin biraan geenyu yoo ta'u amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan dhaamsaaf afeerraa keenya isiniin jennaa. Kan qabame mana dhuunfaasaa magaalaa Keeniyaa keessatti kireeffatee jiraatu keessattidha. Galgala sa'aatii 3 haga 4 kan ta'u gidduutti laayivii TikTok isaa galee osoo inni jiru namoonni hin beekne mana isaa cabsuudhaan gara mana isaatti seenuudhaan ni barbaadamta jechuudhaan mana isaadhaa fuudhanii bahanii. Har'a garuu viidiyoon ganama kana mul'ate viidiyoo osoo inni reebamuu osoo dhiitamuu morma isaa qabanii mana hidhaatti isa darbachaa osoo jiranii viidiyoo mul'atudha. Garuu akka seera biyya keenyaatti namni tokko yakka yoo hojjete yookiin waan hin taane wa'ii namarratti yoo raawwate seeraan qabamee kabaja isaaf maluun gara mana hidhaatti darbatama ture. Amma garuu magaalaa Keeniyaa keessatti wanti mul'ate waan kanarraa adda ta'edha. Miliyoon Dirribaa balleessaa gamoo balleessuu balleessaa isaatiif makiinaa duubatti hidhamee darbatameeti kan inni hidhamaa jiru. Kanarratti hordoftoonni amantaa tokko yaada kennanii amantaa Islaamaa arrabsuudhaan dararaan kun irra gahaa jira kan jedhan muraasni isaanii ni jiru. Kaawwan isaanii immoo amantii keenya arrabses dhiises waan nu galchuu hin qabu. Namoonni isa dararaa jiranis dhimma dantaa isaaniitiif isa dararaa jira ta'uu danda'a. Kanaafuu dhimma amantiidhaan wal qabatuun wal qabsiistanii maqaa nama kanaa akka kaastan hin barbaannu namoonni jedhanis danuudha. Edda qabame ganama kana gaafa buufata poolisiitti geeffamu qaamaan viidiyoon isaa kan argamu yoo ta'u karaa kana gubbaa gaafa deemu iyyaa barooda maaloo na dhiisaa wayyoo otoo inni jedhu gara mana adabaatti isa darbachaa jiru. Suuraan asirraa argitan kun suuraa obboleessa keenya Miliyoon Dirribaati. Miliyoon edda galgala gaafa isaan qabanii dhiifama naaf godhaa balleesseeraa jechuudhaan hiyyaa ture. Har'a garuu akkasiin suuraa isaa kanarraa argitanii osoo ba'u poolisiidhaan qabamee lafarraa harkifamaa kan inni deemu. Garuu kanaan dura Dubaayii jira jechuudhaan kan dubbataa ture namni kun Keeniyaa jiraachuun isaas ifoome. Kanaan dura fuula sooshaal miidiyaa hawaasaa irratti wantoota safuu cabsan wantoota fuula hawaasaatti hin tolle hojjechuun kan beekamu namni kun har'a garuu dantaadhaaf isaaf jedhanii namoota tokko gaafa reeban gaafa dhimma mataa isaanii itti baatan ni mul'ata. Kaawwan isaanii garuu dantaa mataa isaa hin qabnu qabeenya qabaaf qabeenya saasaafnaaf miti yookiin immoo dantaa dhuunfaa irraa hin qabnu maaliif amantii keenya irratti bu'aa jechuudhaan dubbatu. Kaawwan isaanii immoo namni amantii keenyatti bu'ee nama nu tuqee waliin tokko nuti dhimma keenya irraa dantaa hin qabnu dhimma amantii keenyaan nama dhufe immoo nam tokko iyyuu hin dhiifnu jechuudhaan Miliyoon irra darbanii namoota baay'eetti dhaadhachuun isaanii fuula sooshaal miidiyaa irratti mul'achaa ture. Akkuma viidiyoo kanarraa hubachuuf yaaltanitti obboleessa keenya Miliyoon Dirribaadhaa fi yaadni bareedaan akkasuma ilaalchi gaarii min godhamnee fi gaafa qabamurraa eegalee ganama har'aa gaafa waajjira poolisiitti ergamu haala hin taane haala suukanneessaadhaan xiyyitiin itti qabamee akkasuma namoonni hin beekne isa doorsisuudhaan isa dhiitaa isa garafaa yakka hin taane isatti raawwachaa gara mana keessaa gaafa seensisan ni argama. Taateen kun kan ta'e magaalaa Keeniyaa keessatti. Miliyoon garuu namoonni baay'ee kan beekanii fi lafti isaan itti isa yaadaa turanii osoo hin taane Kanaadaan jira jedhee dubbachaa ture. Kanaan durallee mootummaa arrabsuudhaan jechoota hin taane dubbachuudhaan namoota baay'ee qeeqaaf arrabsaa ture. YouTube chaanaalii mataa isaatii irrattis waan hin taane gadhiisaa ture. TikTok isaa irratti illee wantoota safuu hawaasa kanaa cabsan hedduu dalagaa ture. Yeroo tokko hidhamee itti gaafatamummaa fudhatee waadaa kan galee caalaa har'a balleessaa kana balleessuudhaan uummati musliimaa akkasitti isa dararaa jiraachuun himamaa jira. መጨረሻ ላይ ካባሉኝ 2 ደቂቃዎች ማነሳው ስለ ፍንፍኔ ነው። ቀደም እኔ ነኝ ያነሳው። ዛሬ እናገራለሁ። በማንስማማው እንስማማና አብረን መጓዝ እንችላለን። ፍንፍኔ
የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ ነው የኢትዮጵያ ዋና ከተማ የሆነችው እንጂ በአንድ ጊዜ ንጉሱ ጎዴ ባረፉበት ጊዜ ሉባቡር ውስጥ ጎሬ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ሆና ነበር። በታሪክ ሂደት ጎንደር የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ሆና ነበር። ንጉሱ ወደዛ በዞሩ ጊዜ ከኢትዮጵያን ለመመስረት ከጣሩት እነ ዮሐንስ እነ ቴዎድሮስ ቤተ መንግስት አልሰሩም፣ ድንኳን ነው የዞሩ ሀገር ኢትዮጵያ ሊገነቡ ሲሞክሩ የነበሩት። አጋጣሚ ሆነና ምኒልክ መቶ ቤተ መንግስት ሰራ ፊንፊኔ ላይ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ሆነች። የታሪክ አጋጣሚ ነው። ነገ ወላይታ ወይ ሲዳማ ወር ባህር ዳር ሊሆን ይችላል የኢትዮጵያ ዋና ከተማ። ፊንፊኔ የፌደራል መቀመጫ መሆኗ አጋጣሚ ነው። ግን ዛሬም በህግም በታሪክም ፊንፊኔ የኦሮሞ እምብርት ናት። በህግ ስላልተደነገገ ነው። በታሪክ የኛ ናት። በህግ እንዲደነገግ ነው እየታገልን ያለነው። ህገ መንግስቱ ልዩ ጥቅም ብሎ ነው የሚያስቀምጠው እንጂ ኦሮሚያ የፊንፊኔ ናት አይልም። ስለዚህ ትግላችን ላትስማማ ትችላለህ። በዚህ ኦሮሚያ የጋራችን ሆና ፊንፊኔ የጋራ ሆና የዲፕሎማቲክ መቀመጫ የፌደራል መንግስቱን ብትፈልገው ሌላ ቦታ መውሰድ ትችላለህ፣ ይጠቅመኛል ካል። ግን ፊንፊኔ የኦሮሚያ እምብርት ናት፣ የኦሮሚያ ዋና ከተማ ናት። ያንን ስንል ግን ፊንፊኔን እንደ የፌደራል መቀመጫ ከሆነች ሁሉም የመጠቀም የኦሮሚያ መንበርቱ ብትሆን ማንኛውም ሰው እንደ ማንኛውም ዲሲ ላይም ትኖራለህ፣ ሎስ አንጀለስ ላይም ይኖራል፣ እኔም ካናዳ እኖራለሁ፣ ማንም መኖር ይችላል። የዜጎች መብት ይጠበቃል። በኦነግ የፖለቲካ ፕሮግራም ውስጥ ኦሮሞና የኦሮሚያ ዜጎች የሚባሉት እኩል መብት አላቸው። ፊንፊኔ ውስጥ ከኖርክ የኦሮሚያ ዜጋ ነህ፣ ሁሉም መብት አለክ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ግልጽ አቋም የኔ ትግል ነው። ላትስማማ ትችላለህ። ስለዚህ ፊንፊኔ በታሪክም በህግም Viidiyoon kun fuula sooshaal miidiyaa hawaasaa kaanirraa muramee asirratti kan isiniif dhiyaate yoo ta'u, obboleessi keenya Raajii Guddataa akkas jedhee dubbachaa jira. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Oromoon Finfinnee, Finfinneen Oromoo malee jedheetti dubbataa jira. Baay'een isaanii garuu Oromoon kan Finfinnee miti jechuudhaan ija isaanii dhiqatanii gaafa dubbatan ni dhaga'ama. Garuu namni kun dhimma Finfinneef Oromiyaa irratti yeroo baay'ee gama sooshaal miidiyaa garaagaraatiin wanta inni dubbatu kan nama qoobsuuf baay'ee namatti toludha. Baay'een isaanii garuu nama kana qeequu fi nama kana arrabsuu irratti kan xiyyeeffatanidha. Akkuma kanarraa arguu biyaaltanii United Amara People, Teedii Hawaasaa Afrikaa United fi Mul'ataa Baayyuu Addis Times kan jedhaman namoota baay'ee kanneen akka Tameefaa dabalatee waa'ee Finfinnee irratti haasaa gaggeessaa turanii. Garuu namni kun wanti inni dubbatu kan akkam namatti toluu fi abdii namatti horuudha. ABO'n kaayyoo qaba, kaayyoon isaa fi dhimminni manaa ba'eefis waan tokko qofa miti jedha. Afaan isaa afaan federaalaa gochuu akkasuma mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiisuu, uummanni Oromoo hiree isaa ofiin akka murteeffatuu fi wantoota garaagaraa irratti malee akkasumaan kaayyoodhaaf manaa ba'uu, akkasumaan callisanii manaa ba'uu, akkasumaan waan manaa ba'aniif osoo milkeessin gara qe'ee isaaniitti deebi'ee galuu miti jedhee dubbata. Namooti asirratti isin agartan garuu faallaa Raajii kan dubbatan yoo ta'u, Finfinneen handhuura Oromiyaa akka hin taanee fi Finfinneen kan sabaaf sablammootaa qofa akka taate biyya qofaatti of dandeesse jedhanii dubbataa jiru. Garuu Finfinneen eenyuyyuu kan wal morsiisuu hin dandeenye kan Oromiyaati. Oromiyaa keessatti argamti. Namoonni kun addunyaa biraa keessa taa'anii yaadu ta'ee maaliif akka isaan akkasitti yaadan nama kaafiifuu hubatamaa miti. Gaaffiin akkasaa miidiyaa irratti ka'ullee kan hin qabne yoo ta'u, Finfinneen kan Oromoof Oromiyaa qofa.